Oromiyaa akkamitti beeksisuu barbaadu? Oromiyaan aanaas wanti jecha biqaan ibsuu danda'u miti. Walumaa galatti Oromiyaan dhagaadhaan. Dorgommii kaleessa gaggeeffame irratti Mahadar Fiqaaduu Miss Tourism Oromiyaa bara 2023 taate. Namoota Mahadar Fiqaaduu hin beekneef Mahadar Fiqaaduu dhalattuu Oromiyaa naannawa Arsii biyya atileetota Boqqojjiitti dhalattee guddatte. Dhiheenya kana immoo saayinsii injineringii isa ta'e arkitekchariidhaan yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa eebbifamtee xumurtee dorgommii moodeelii yookaan bareedumsaa filatamteetti. Gammachuu hamaa keessa osoo jirtu gaafiif deebiin dhiyaateef. Maaliifii namni tokko yoo gaddu qofa osoo hin taane yoo gammadullee waan jedhu wallaala waan jedhu dhaba. Haaluma kanaanis gaafiif deebii gammadaa olaanaa waliin taasifteen Oromiyaan dhakaadha jette deebiste. Mahadar barattuu arkitekchara yookaan immoo barattuu saayinsii waan tokko bocuu yookaan immoo bareechuu wajjin wal qabata yookaan immoo waa'ee ijaarsaa wajjin wal qabata. Yoo waa'een ijaarsaa ka'ummoo dhakaan hin hafu. Haaluma kanaan Mahadar barattuu arkitekcharaa ta'uun ishee hojii ishee dhagaadhaan waan wal qabata. Dhagaa akka nuti yaadnutti waan yaaddee natti hin fakkaatu. Akka isheen waan ogummaa isheen dalagamu kamuu dhagaa malee yaaluun hin danda'amu. Maaliifii beezii wanta tokko eegaluudhaaf beeziin waan maraatu dhakaa irraa ka'a yookaan immoo biildiingiin gugurdaan nu magaalaa keessatti ilaallu kun beeziin isaa kan jabaatee akkanatti dhaabatu dhakaadhaani. Isheenis haala kanaan Oromiyaa ibsuu barbaaddeeti fakkaata. Namni waanuma beekuun fakkeenya laata. Wannuma jaalatuun waan jaalatuuf wal fakkeessa. Fakkeenyaaf haati ilmoo ishii yaamtu saree kiyya buchullaa kiyya waan hedduu arraba fakkaata garuu jaalala guddaatu achi keessa jira. Jechinis waan nama mufachiisu miti. Kan isiin jettees akkas. Oromiyaan bu'uura Oromummaa guddina eenyummaa fi ammayyummaati. Walumaa galatti Oromiyaan jechan ittiin ibsu hin qabu jette fixeerti. Maaliif Oromiyaan jecha ittiin ibsu hin qabu jette. Irra deebitee eeyyee Oromiyaan dhagaa bu'uura biyya kanaati yookaan immoo jechi isiin jechuu barbaadde bu'uura biyyoota hundaa yookaan immoo beezii biyyoota hundaa. Itoophiyaan tun akka Itoophiyummaatti dhaabachuu isheetiif yookaan immoo Itoophiyaa taatee mul'achuudhaaf bu'uurri ishii Oromiyaadha yookaan dhakaadha itti ibsiti. Namoonni ishee qeequuf as yaa'an martuu Mahadar gahumsa akkamii agarsiiftee injifattee jedhanii of hin gaafanne. Boqqojjiitti dhalattee sanuu dhala taatee barumsa irra caalaa ijoollee magaalaa qofti barattu. Arkitekchar barachuu isheetti ishee hin dinqisiifanne. Barumsi kun barumsa baay'ee ulfaatuu fi namoonni xiqqoon bichaan itti milkaa'anii bahanidha. Barumsa cinaatti dandeettii ajaa'ibaa qabaachuu ishee ofitti amanamummaa dubartoota biroof fakkeenya ta'uu agarsiisuu ishees iji isaanii ilaaluu hin feene. Cal jedhaniituma fannoon mo'attee maal dubartii Oromoo miti qarree Oromooti miti jedhanii qeequu qofatti seenanii. Jecha xiqqoo sanuu osoo itti hin yaadin jetti san garuu hunduu dhaga'eera. Carraa gammachuu ishee ibsachuu illee hin laatneef hunduu arraba irra qaratee as bahe. Fannoo Oromiyaa seentee fannoon Miss Tourism Oromiyaa mootii jechuudhaan namoonni hunduu dandeettii fi gahumsa isiin horattee as geechee arkitekcheraan eebbifamtee milkiidhaan xumurtee irrattu immoo
modeelingii barattee dorgommii hedduu dabartee as geechi kana homtuu hin laalle. Anqabu keessahuu shamarraniif Mahadar har'a umriin kanatti guyyaa tokko keessatti akkaawuntii isheetti qarshii 200,000 yookaan immoo dhiirtuu dalagee yeroo hedduu qarshii itti fudhatu 200,000 galeef yoo xiqqaate waggaa tokkoof Oromiyaa beeksifti. Oromiyaa keessa deemtee maqaa Miss Tourism Oromiyaa jedhuun Oromiyaa waamsisti. Dabalataan digirii qabdi. Dubartoota hangam keessattuu digirii qaba guyyaa har'aa. Digirii miti dubartoonni hedduun yookaan immoo dubartoonni TikTok fi miidiyaa gubbaa teechanii nama qeeqxan hedduun keessan Oromiif seeran bareechuu kan hin dandeenye fi kutaa kudhan iyyuu ijoollee hin xumurre hundatu akka jiru hundi keenya iyyuu beena. Eessa akka taane fi eessa akka jiru hundi keessanuu of gaafachuu qabdan nama qeequun duraatti jechuudha. Milkaa'inni isheen agarsiiste hundi kan dhufee lafatti taa'anii osoo hin taane jabaatanii hojjechuun cichoomanii kaayya ofiif dadhabuun harka miila dachaafatanii nama qeequun miti yoo danda'an akka ishee ta'uudha yoo dadhaban ammoo akka biyya kanaatti nama hojjete agarsiisu jajee yoo hin dandeenye afaan qabatee taa'uun dansaadha. Namoonni hedduun Miss Tourism Oromiyaa kana ta'uun yookaan bareedduu Oromiyaa ta'uun bareedina qaamaa qofaan kan itti fakkaatu hedduutu jira. Garuu san qofaa miti. San irra dabaree bareedina kan jennu nama funyaan akkasii qabdu qaamni ishee akkanaa jedhan qofaa miti. Waan babbareedame sana irratti beekumsaa fi dandeettii qabdi kan jedhus ilaalameera. Jalqabumaa ulaagaan taa'eeru waan jiruuf isa warra guutantu xumuraaf darba. Dabalataan of taatee waltajjii irratti dandeettii addaatti qabdu agarsiisuun qabxii dorgommichaa mo'achuuf ishee gargaara keessaa tokko tahuu dubbattee jirti. Miidiyaa hawaasaa irratti waan jedhamaa ture argeera. Isheen kun hin bareeddu abalatu mo'atu qaba kan jedhan jiru waan baay'ee haasahaa turan jetti. Qarreen Mahadar garuu ani kanan aarii maaliif akkas jechan jechuurra dandeettii qabuun waan guddaa hojjedhee itti agarsiisudha. Dhimmi ijoon waanan ummata Oromoof hojjechuuf waadaa galisan hojjedhee yeroo natti kennametti imaanaa kana bahachuudha jetti Mahadar. Namootni waan xixiqqaa sirraa funaanan dubbachuu danda'u. Nama hunda gammachiisuun hin danda'amu. Waan xixiqqaa namoonni jedhan irratti xiyyeeffachuurra hojii guddaa hojjedhee itti agarsiisuu barbaada jetti Miss Tourism Oromiyaan yookaan bareedduun Oromiyaa bara kanaa Mahadar jechuudha.